Waata Waaqnu lagi abaarsa ijibbaata naraarsa gadee seenaa tureessa Waata Waaqnu lagi abaarsa ijibbaata naraarsa gadee seenaa tureessa Meekeen goota faarsa Meekeen goota faarsa Xurree goototaa Waata Kaleefiin daachii baasaa gurra dhiiraan odeessa gadeen garaa hammeessa. Akkam jirtu dhaggeeffattoota raadiyoo Adaamaa Broadcasting Service qophii xurree goototaa keenya guyyaa irraatiin seenaa gooticha Oromoo Sheek Maammed Rashad Abdullee isiniif dhiyeessinaa haga xumura qophii keenyaatti nu dhaggeeffachaan waliin turaa kan isin jedhu qopheessee dhiyeessaan Alamuu Hirphaa Gulaalaan Boonaa Tasfaayee. Sheek Maammed Rashad Abdullee abbaa isaanii obbo Kabiir Abdullee Kabiiraa Maammayyaa fi haadha isaanii aadde Faaxumaa Shurraa Ahmedirraa bara 1934 godina Harargee Lixaa aanaa Gubbaa Qorichaa ganda Laga Arbaa keessatti dhalatanii. Sheek Maammed Rashad Abdullee umurii ijoollummaa isaaniitti nama jabaa kan ta'an Sheek Abubakar Saaphaloorraa falaasama jiruu fi jireenyaa haala qabsoo fi barnoota amantii Islaamaa barataniiru. Sheek Maammed Rashad Abdullee umurii isaanii waggaa 15tti bara 1949 Jibuutiirraan bahuun karaa Yemen gara biyyoota Arabaatti imalaniiru. Achis baay'ee osoo hin turin gara Sooriyaatti darbanii magaalaa Sooriyaa Damaasqootti mana amantaa Fatul Islaam jedhamutti waggaa 5 erga baratanii booda muftii ta'uun beekamtii argatanii. Achis imaama masjiidaa ta'uudhaan hanga Jum'aa kutbaa yookaan dhaamsa barnoota amantaa dhageessisuutti erga tajaajilanii booda bara 1956 gara Masrii imaluun carraa yuunivarsiitii Al-Azhar seenanii barachuu argataniiru. Sheek Maammed Rashad Abdullee. Gootichi Oromoo Sheek Maammed Rashad Abdullee bara 1956 akkuma yuunivarsiitii Al-Azhar seenaniin afaan, aadaa, seenaa fi eenyummaa biyyoota garaagaraa haala nama hawwatuun katabamee jiraachuu mana kitaabaa keessatti arganii. Yeroo kanatti kun hundi osoo qubeedhaan tahee jechuun nus seenaa himamuu afaan dubbatamuu fi qubeettiin barreeffamuu qabna kana hunda miidiyaadhaan mul'isuu waan barbaannuuf miidiyaa nuuf eeyyamaa jechuudhaan gaafachaa turanii. Sheek Maammed Rashad Abdullee yuunivarsiitii Al-Azhar irraa bara 1962 qabxii olaanaadhaan eebbifamuun bulchaa Masrii yeroo sanaa Jamaal Abdel Naasir harkaa waraqaa beekamtii fi badhaasaa argatanii ture. Sheek Maammed Rashad Abdullee erga eebbifamanii achumatti waan miindeffamanii fi hawaasa Itoophiyaa Masrii jiraatan waliin wal arguun sirna bulchiinsa Haile Sillaasee irratti hiriira mormii qindeessaa turanii. Namoonni wayita sana hiriira mormii irratti hirmaatan gara biyyaa yeroo deebi'an hidhamaa fi ajjeefamaa waan turaniif miirri biyyattii deebi'anii barsiisuu Sheek Maammed Rashad Abdullee keessaa badee. Yuunivarsiitiin Al-Azhar waan baay'ee isaan kabajuuf rakkootti isaan erguu hin barbaanne. Utuma kanaan jiranii Somaaliyaan walabummaa ishee waan gonfatteef bara 1963 yuunivarsiitichi Sheek Maammed Rashad Abdullee Somaaliyaatti erge. Achis waggaa 3 fi imaama masjiidaa fi barsiisaa amantaa ta'uun erga hojjetanii booda mootummaan Somaaliyaa hojjetaa mootummaa isaan taasise. Sheek Maammed Rashad Abdullee akkuma waajjira mootummaa Somaaliyaa keessa hojjechuuf carraa argataniin afaan Oromoo fi qubee irratti xiyyeeffachuun tattaaffii isaan godhaniin bara 1965 sagantaa raadiyoo afaan Oromoo Moqaadishoo irraa darbuu tamsaasuu jalqabanii. Sagantaan kunis jalqaba daqiiqaa 15 achii gara daqiiqaa 30 fi boodarra immoo gara sa'aatii tokkotti ol guddateera. Abataada Yaakubeesi marqeedhaan waaqattaan seekeetti galan laatiin irraa goonni si dalchee alaa oofeesi tunu galchee.
boodarra garuu raadiyoo Mooqaadishoo haalaan jaallatamummaa waan argatee fi Haile Sillaaseen ergaa achirraa dhufu gufachiisuuf raadiyoo afaan Oromoo kan biroo magaalaa Hararitti tamsaasa eegalchiise. Wayita raadiyoo Mooqaadishoo keessa hojjechaa turanitti garee afran qalloo kan bulchiinsa mootummaa Haile Sillaaseen rakkoo irraan ga'ee Somaaliyaatti waamuun da'oo ta'uufin meeshaalee muuziqaa ammayyaa bituun gargaaraa turaniiru Sheek Mahammad Rashaad Abdullee. Sheek Mahammad Rashaad Abdullee wayita biiroo aadaa fi turizimii Somaaliyaa keessaa hojjechaa turanitti hayyoota biyyattii waliin ta'uun afaan Somaaleef qubee moggaasaniiru. Yeroo sanatti kaayyoon dhokataan isaan keessa jiru afaan Oromoof qubee babal'isuu ture. Hawwiin isaanii milkaa'ee fi bara 1973 kitaaba furaa afaan Oromoo jedhamu qubee afaan Oromootiin barreessanii dhiyeessanii. Abataada yaa qubeessi marge dalani waaqattaan seekeetti galani laatiin irraa goonni si dalchee alaa oofeesi tunu galchee. Qabsaa'onni isaan boodaas kitaaba kana bu'uura godhachuudhaan qubee afaan Oromoo guddisuu ittiin barreessuu fi ittiin hojjechuu eegalaniiru. Sheek Mahammad Rashaad Abdullee osoo karaa raadiyoo Somaaliyaa dhimmoota amantaa barsiisanii bara 1983 hagayya keessaa haala amantii Islaamaa fi seenaa uummata Somaaliyaa qorachuuf gara biyyoota Arabaatti ergamanii. Isaan garuu dalagaa deemaniif cinaatti waa'ee uummata Oromoo biyyoota Arabaa beeksisuu fi seenaa Oromoo qorachuun barreessuu eegalanii. Erga hojii isaanii xumuranii Saudiitti afanii waa'ee Oromoo babal'isuu itti fufanii. Ergasii mootummaa Somaalee waliin waan wal dhabanii fi Saudi Arabiyaa turanii kitaabilee afaan Oromootiin barreessuu fi kan afaan Arabaatiin barraa'an gara afaan Oromootti hiikuu eegalanii. Sheek Mahammad Rashaad Abdullee hayyuu afaan Oromoo, afaan Somaalee fi afaan Arabaati. Amantiin alatti falaasama amala namaa, heera ji'oogiraafii fi barnoota mi'a yookaan meeshaa lolaa nama barate turanii. Kitaabilee waa'ee amantaa Islaamaa afaan Arabaa fi afaan Oromootiin barreessuun akkasumas hojii aartii fi guddina afaan Oromoo irratti hojjetaniiru. Seenaa barnoota isaanii ilaalchisee bara 1962 Yuunivarsiitii Misraa Kaayirootti argamurraa barnoota amantiitiin digirii jalqabaa argataniiru. Sheek Mahammad Rashaad Abdullee bara 1963 Yuunivarsiitii Al-Azhar Kaayirootti argamurraa saayinsii afaan Arabaatiin digirii lammaffaa argataniiru. Hojii qorannoo afaan Oromoo fi afaan Somaalii irratti hojjetaa turaniinis milkaa'ina gaarii galmeessisaniiru Sheek Mahammad Rashaad Abdullee. Bara 2009 irraa eegalee jiruu baqattummaa guutummaatti dhiisanii biyya Saudiirraa gara biyya isaanii Itoophiyaatti galanii. Ergasii waggoota 4 magaalaa Adaamaa erga jiraachaa turanii booda gara Dirre Dawaatti imalanii torban 2 keessatti umurii isaanii waggaa 79tti addunyaa kanarraa boqotanii. Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaas hojii gootummaa isaan uummata Oromoof hojjetaniif siidaa yaadannoo gootummaa isaanii ibsu mooraa muummicha yuunivarsiitichaa Baatuutti argamutti dhaabsisee fi jira. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo qophii xurree goototaa keenya guyyaa irraatiin seenaa gootichaa Oromoo Mahammad Rashaad Abdullee irratti xiyyeeffachuun qophiin isin biraan geenye kanumaan goolabameera. Qophicha qopheessee dhiyeessuun Alamuu Hirphaa, Gulaaluun Boonaa Tasfaayee Sinfaanaa turree qophiilee raadiyoo Adaamaa Broadcasting Service afaan wajjin turtii gaarii. Waaqnu lagi abaarsa itifaata naraarsa gadee seenaa tureessa. Meekeen goota faarsa, meekeen goota faarsa. Xurree goototaa. Xurree goototaa. Waata.
Qophii kanaan seenaa gootota Oromoo mirgaa fi faayidaa uummata Oromoof jecha aarsaa fi kitimaa kaffalanii darban seenaa isaanii faana dhoofnee isiniif dhiyeessina. Kana malees namoota hojii misoomaa fakkeenyummaa qabu hojjechuun uummata isaanii fayyadaa jiran muuxannoo isaanii corree guurree isin biraan geenya. Waaqnu lagi abaarsa ijibbaata naraarsa gadee seenaa tureessa meekeen goota faarsa. Seenaarraa barachaa seenaa hojjenna. Xurree goototaa. Xurree goototaa. Waaqnu lagi abaarsa ijibbaata naraarsa gadee seenaa tureessa meekeen goota faarsa. Meekeen goota faarsa. Kalee fiindaachii baasaa gurra dhiiraan odeessa gadeen garaa hammeessa. Waaqnu lagi abaarsa ijibbaata naraarsa gadee seenaa tureessa